السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah nagaa fayyaa kooti. Bismillah bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Hadhamni shaabboleetti kiyya Jamiilaa kanaan dura afata firaashii boonnidii ajajattee turte. Nama immoo meeshaa kanatti dabalattee firaashii sii fudhattee jirti. Firaashii boonnidii amma immoo meeshaa mana keessaa naa biteette. Meeshaan kun erga bitamee tureera. Isa hundeen dura bitamee jechuudha meeshaan kuni. Hamma erguu fi jedheetan haala kanaan viidiyoo waraabutti jira. Akkasii walumaa galatti meeshaan kuni qarshii 76,890 bitame. Meeshaan asirratti argaa jirtan kuni jechuudha. Eelii kana dabalatee istoofii dabalatee humna gatii isaa tokko tokkoon kan isinitti mutaa hanga xumura viidiyoo kanaatti naa waliin tura. Akkasuma viidiyoo koo laayikii godhaa yuutuubii irraa babbadeen jira. Yuutuubiin yeroo irraa badan hin qabbanaaha. Sheerii namaan ta'u jechuudha viidiyoon nama akkasi. Egaa jalqaba irratti kallaaxaa juusii kun maashinii juusii qabdi. Maashinii juusii kana yeroo sanatti 4,500 nan bitee fi itti aansuudhaan maashina buna daaktu kun 500 nan bitee fi maashina buna daaktu jechuudha. Kun akkuma suuraa irraa kana keessumsaa. 500 maashina bishaan ho'isu yookiin booyilarii 4,000 kan kwaalitii ta'e baay'ee tokko bareedaa kan ta'e jechuudha. Kansuudhaan yoo barreeffama irraa ilaalan isinitti maaragatii ta'e innaan tartiibuma isaatiin nan deema. Masoobii 3,300 safeetii kun asirratti 600 katooraa guddaaf xiqqaa walitti jechuudha. Kana kuni isa guddaa jedhamu guddaan kanaa waliin jiru katooraa wanta akkanaa. Itti aansuudhaan kana sadansaa kana walitti lammansaa kana walitti jechuudha. Katooraa 3,600 nan biteef inni guddaan 2,000 isin bicuun 3,600 walitti 3,600 nan biteef. Daanteelii masoobii ammaa sanaa 500 nan bitee fi baallii bukoo kun lamman isaa 300 lamman isaa 600. Wanfiitii yookiin gingilchaa kun achi keessa jirti 50. Kanaas biratti gandaa uffataa isa guddaadha 500. Eelee sibiilaa kun 400. Mastaaxabaa 250 kun kan harkaa kan saamunaa wajjin jira. Inni kun haala kanaananii barreeffama itti haala kanaan ergee fi asirraatiin isinitti himaa jechuudha. Kanan isinii ergee gatii isaatii wajjin haala kanaan gatii isaa fuulduratti barreessee gatii qodaatii waliin haala kanaan isinii erga keessanii beektu. Akkaataan itti isinii bitunnaa amma asirraan tartiiba isaatiin dubbisaa isinitti himaa jira. مزبزفة فتاة سنتي من كيلي سبلا مستطابع شبلا هناك مرقتاني بلا لمن بتيفي بلا لما نسا بريد البجحة تين سودان مانكا شاي درزني لما بريد البلما درزني توك بريد بدوك درزني لما نكون بريد البلما تين سودان مانكا شوربا جدًا بالبلين الرسيني مانكا شوربا مو مانكا شوربا درزني كن درزني توكو درزني لم بس دي بريء البجاء كان سوداني تشلفا بريء البلما شنتم لما ننسى بريء البشن كان سوداني أسبرتي مكتفا لك نانسيري كان والرتي بريد ترباب شنتما حتى أنشد أنا كنجا كان شيلفي تلامتي مكانسي قد فايد كتني ردرت جدًا ديسو بربادني
shunkurtii, timaatimii waan akkasii wantoota garaagaraa irra dabaddachuu dandeessu. Tokko lama sadii afur qaba jechuudha. Yoo barbaaddanii lama lamaan adda qoodachuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo akkuma kana walirratti gaxaaxamuu dandeessu. Kanaan dura akkuma jirutti walirratti kan kun keessaa babbahee wal keessatti isinitti agarsiisaa ture. Amma garuu isinitti agarsiisuu jedhee tan haala kanaa walitti gaxaaxamee didiriirse jechuudha. Halan qodaa rattabu walitti deddeebisa. Malee akkanaa miti akkanaan miti kan inni jiru. Walitti deebi'ee bicatee taa'a. Akkasii walumaa galatti kana 650 nan biteef. Yaansuudhaanii peermuuzii kana peermuuzii lama bitattee obboleettiin kiyya Jamiilaa amanata qabeettii nama maashaallah taragaa koftuu mucaaweetii rabbi nama nagaanitti si haa galchuu habiibtii siin jedhaa. Bismillah wallahi kaameraan koo bareechaa hin jiru. Bareeddii peermuuzittiin kun tokko kanan bitee fi kan yeroo keessummaan dhufe waan akkasitti fayyadamama. Litrii lama birrii 2,200 nan biteef. Akkuma isinitti meeqa qodaa kan argamtee tureera osoo hin dahin dura. Amma baay'ee dabaleera qodaan kun. Yaansuudhaan peermuuzii kana kunis baay'ee bareedduudha peermuuziin kun. Birrii 1,500 kun 2,200 akkasi. Yaansuudhaan saanii raanii kana 772dha. 772 bicuu isaatii kun immoo 772 guddaa isaatii birrii 2,500 nan biteef. Saanii raanii. Yaansuudhaan kun bushii darzanii lama qabdi. Bushii darzanii lama bushii isa kana jechuudha. Kan akkuma argitan masqammacaadhaanii Inshallah baay'ee bareeda. Bushiin yaa'u hundinuu tokkuma garuu wanti bushii bareechu maanni shaayii isinitti danfistan jechuudha. Bushii normaaliin bakka bushii bareedaan jedhamu biyya keenya keessaa kana inni kaan din jedheetuma gatii dabala malee amma isiin kun baay'ee tokko bareeddi. Shaayii fa'aa itti sitti danfistanii keessummaadhaa kennitan nama yeellaasistu jechuudha. Normaalii mana keessaas itti fayyadamu gatiin isaas illee madaalawaa daldalli tokko jechuudha. Kun 6 kaartooniin jalaa 6 walumatti bushii 12 masqammacaa wajjin birrii 1,800. Yoo garuu dabaluun ni sulirraa kanatti qodaan baay'ee tokko dabalaara. Guyyaarraa guyyaatti dabalaara jechuudha. Akkasii yaansuudhaanii kun akkuma argitan jookii kana jookiin kun aliin badaaliin dhufaa amma nda'um ajajeetan jira. Inshallah namoonni barbaadan firee 12 wahii ajajeen jira. Jiru as Jimmaan keessa. Kanaaf namoonni barbaadanii dafaa qaqqabadhaa. Jookittiin kun maayikaadha. Baay'ee tokko bareeddee sababa obboleettii kiyya wayii meeshaa hedduu namaa qabdi. Isiidhaa bituu hedheetan gabaarraa dhabeetan ajajeen jira jechuudha jookii kana. Jookii maayikaa burcuqoon isaas maayikaa mana ijoolleetiif bareedaadha jechuudha. Keessumaa fuuldurattis nama yeellaasisu. Burcuqoo isaa keessaa hin baasne jalaan diddiigu garii san keessa kaartoonii keessaa babbaasee jirsitti itti deddeebisa. Akkuma kana bakka burcuqoon isaas kanuma jookiin isaas kanuma garuu maayikaadha. Haala salphaa ta'een lafarratti bu'ee hin cabu jechuudha. Kana walumaa galatti birrii 3,800 nan biteef. Itti aansuudhaan saanii waxii kana citfaa qaba jechuudha mataa isaatiin. Argitu kaa namoonni karoora meeshaa bitachuu qabdan yuutuubii nama hedduu ilaaltu gatii ta'e jennaan inuma beektu meeshaa hedduun isin bira jira maashaallah. Kunoo akkuma argitan sarvisii irraa kakkaa jechuudha akkuma kanaatti. Kana akkuma jiru kanatti birrii 1,400 nan biteef jechuudha. Kunoo amma ta'e saanii zirbii kanaan maachii gochuuf yaaleen jira. Amma ta'e wayiila walitti wahiichuu walirraa deemuuf ka'a. Waluma fakkaata. Fala meeqaanan hanga walitti deemu wahii argee haala kanaan. Saanii zirbii kana kunoo 12 6 ashagamee jira. Birrii 1,650 nan biteef.
Yaansuudhaanii kaawwiyaa kana kan bishaaniin miidhagan hin hojjetu. Akkuma argitan suuraan bishaaniin hojjetan beektu kaasin biyya Arabaatti. Asiin kun bishaan balleetti naqna. Naamurat meeqa qabaatu. Kaawwiyaa kana birrii 4,000 nan biteef kwaalitii bareedaadha jechuudha. Yaansuudhaan mafaaqiyaa kana birrii 400 kunillee jabaatte. Itti aansuudhaan kaas biratti kunoo isaanii peermuzii kana maashaallah cilfaa kana qabdi. Isaanii kana lokkoo wantoota garaagaraatti naqachuu dandeessu. Kana lamaan of keessaa qabdi. Achi ka'ee peermuzii 4 jechuudha. Isiin kun isii bicuurra keessaati. Maashaallah baay'ee tokko bareeddi isaaniittiin peermuzittiin kun jechuudha. Na birrii 4,800 nan biteef isaanii peermuzii kana. Yaansuudhaan as biratti maxbashaa guddaaf xiqqaa qabdi. Maxbashaa seeraamikii jechuudha. Akkuma argitan isiin kun biccuu kan qaqqabatti xabbasa sanuu inni kun immoo guddaadha. Sambuusaa wantoota garaagaraatti xabbasachuu dandeessi. Walumaa galatti kana lamaan birrii 2,600 nan biteef. Yaansuudhaan as biratti siinii asana barii kun baay'ee tokko dabalee birrii 2,600 isaan muman biteef asuma kadhuma kanan biteef jechuudha kana. Duraan inni manne ture as biratti sikaa jabanaan duukaafuu qabodheen siinillee ni manne jabanaa kana bitee fi birrii 370 kana wajjin walitti jechuudha. Rakabootii kana isinitti agarsiiseen ture viidiyoo koo keessatti. Rakabootii siinii 12 kan inni nyaatu. Rakabootiin kun birrii 3,500 rakabootiin kun. Yaansuudhaan as biratti tirii jira. Tirii bicuu isiin kun lakkoofsa 40 kan warra fabbaman jechuudha. Kan nama lama sadii wayiiti. Achiin lakkoofsa 60 achiin lakkoofsa 55 walumaa galatti birrii 650 sadansaa walirratti. Akkasii lafti dheeraa ras magariibni sana jira. Dafee viidiyoo koo xumuraa. Yaansuudhaan istoofii kana isiin kun bicuudha jechuudha. Bakka barbaadde fudhattee deemtee hojjetachuu dandeessi. Birrii 3,000 nan biteef kana. Isii bicuu jechuudha kun. Inni kun immoo lachuu sookkeettiidha. Kun akkuma argitan sookkeettii girgiddaa bakka barbaaddan saffaattanii fayyadamuu dandeessu. Kunillee sookkeettiidha. Sookkeettii girgiddaa irratti bakka barbaadanitti sakkaattanii asii immoo kunoo maabiraaf mataa qaba jechuudha. Bireekarii isaa kun abbaa booksiiti. As keessaa qinamii wantoota garaagaraa dabaddabachuu dandeessu. Kan booksii kan hin qabne illee madadarraa akkasii fi jalaan qofa kan qabu jira barrii kana dhabee. Garaagarummaa birrii 500 moo 1,000 wayiiti. Garaagarummaa birrii 1,000 jechuudha. Na walumaa galatti istoofii kana lamansaa birrii 4,500 nan biteef. Itti aansuudhaan eelee biddeenaa kana shaklaallee qaba jechuudha of keessaa. Booksiin qabu. Kan akka kanaa barrii booksii qabullee jira. Barbaadan baaldii bukoo ala bukoo eelee keessan tolfattaniidhaan kan kaatan baaldii bukoo asumarra kaa'achuu dandeessu. Wanti nama rakkisu hin jiru. Inni booksiin 8,800 waan akkasii ta'e yeroo ammaa kana. Inni booksii hin qabne kun immoo garaagarummaa birrii 500 wal dabalaa sababa booksii barrii namni kanaan. Inni kun 7,000 nan biteef yeroo sanatti amma garuu dabalee jira. Qodaan birraa dhagaa baay'ee tokko dabalee jira. Meeshaa kana keessaa wanti gatii isaa isinitti himne jira natti hin fakkaatu. Yoon irraan fadhisigaa ilmi namaati. Akkasii yoon irraan fadhisee kanarraayii yoon dhugaa dubbadhe rabbirraayii. Akkasii inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Namoonni meeshaalee garaagaraa ajajachuu barbaadan ajajachuu dandeessu. Magaalaa Jimmaarraa
bakka barbaadanii isiniif qaqqabsiifama bakka makiinaan galu hundayyuu isiniif qaqqabsiifama jechuudha inshaallah kaabaanis kibbaanis akkasi nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.